Jirtuu qeerroo fi qarree ilmaan biyyaa ijoo oduu gurguddoo guyyaarraan tanaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guutuu viidiyoo kanaa daawwadhaa walii dabarsaa yaada keessanis itti barreessa. Durarratti chaayinaan balaa Ameerikaan fiddu tanuma feeteefuu qophoofnee jirraa jettee dubbattee jirti. Kana jechuunis lola adda addaa feetu lola gartee saayibarii haa ta'u, lola daldalaa haa ta'u, lola gartee ifatti wal lolan kan meeshaadhaan waraanaan wal lolan illee haa ta'u yaada jiru. Guyyaarraan tanaa yeroo miidiyaadhaaf ibsa godhan chaayinaan addeessitee jirti. Chaayinaan dinniina kana kan kenniteefis eega pirezidantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraampiin teerif takkaa'uu taaksii waan chaayinaarraa dhufu hunda irra keenyaa jedhee dubbate booda. Teerif kunis toora parsantii 25 irraa ilaanqa parsantii 15 tan ammaasis parsantii 10tti waan adda addaarra kaa'uusaa pirezidantiin Ameerikaadhaa dubbatee ture. Saniifuu chaayinaan nuti gartee amma booda teerifis wanni sodaannu hin jirtu yoo Ameerikaan teerif nurra keessa taate nutis qiyaasuma isaan nurra kaa'ansan isaanirra keenyaa miidiyaadhaan Ameerikaadhaaf deebii deebistee jirti. Akka warri muuxannoo chaayinaa irratti qaban jedhanitti chaayinaan jecha kanaa kana takkaa amma dura hin jenne kun yeroo duraatii jedhanii miidiyaadhaaf ibsa godhanii jiran. Biyyoonni lama kan Ameerikaa wajjin akka gurmuu takkaa'uu humnaa ta'anii karaa midilistii kanatti shoorarka adda addaa uumaa jiran yeroo ammaan tanaa ifiif walitti garagalanii loluudhaaf qophii irra jiranii jedhaniiti odeessaa jiran. Biyyoonni lameen kunis Izraa'elii fi Tarkii yoo ta'u bikki isaan amma irra wal-lolaa jiran Siiriyaadhaa jedhaniiti addeessan. Tarkii fi Izraa'el yeroo dheeraadhaaf hariiroo waan qabaniif akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp illeen jara lameen kanaa wajjin akka malee walitti hidhatee hojjechuullee fedhii akka qabu dubbachaa ture. Garuu yeroo ammaan tanaa humna adda addaa tan Siiriyaa keessa jirtu gama kaaniin kan warri Tarkiidhaa gargaaru jiru warra mootummaa jechuun gama kaaniin ammoo warra Kurdiidhaatii fi dhaabolee biraa kan Izraa'el gargaaruu barbaaddu jara kanarratti qaama achi bahanii walloluun isaanii lafarratti eegalamaa jira jedhanii odeessaa jiran. Oduma miidilistiidhaatii wajjin wal qabattee yeroo duraatiif Ameerikaa fi warri Hamaas gatta'aniiti marii godhu jiranii jedhanii miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Mariileen tunis tan amma duraarraa adda yoo taatu amma dura manguddoon jidduu jiraatteeti Ameerikaan manguddoo keessan akkasitti warra Hamaasitti haasoyti. Amma immoo daarektii odoo nam tokko isaan jidduu hin jirre ifiif gatta'anii Qataaritti marii godhu jiranii jedhanii odeessaa jiran. Wanni marii kanaatis fuulduree Gaazaatii fi akkasuma san jarri Hamaas kun karaa aangoo irratti as deebi'e immoo aangoo irraa ni kaanii yaada jiru itti aansuudhaan warreen gartee Gaazatti hidhamanii ilaamaan tanaa qabamanii jiran akka gadhiisan Ameerikaan ni gaafatti jedhanii odeessaa jiran. Gama kaaniin waraanonni Izraa'el kan Gaazaa keessa jiran akka malee uummata nagayaa akka fixaa jiran viidiyooleen adda addaa kan sooshaal miidiyaarra olii gad deemaa jiru agarsiisaa jira. Inumaatu waraanni kun ifiif uummata nagayaa akka gartee madaamaatti dhawanii viidiyoo waraabanii viidiyoolee isaanii ifumaaf sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa jiranii jedhanii odeessaa jiran. Wanni kun gartee inumaatu karaa jenosaayidii achi deema jedhaniiti namni keessa beekuu fi uummanni warri sooshaal miidiyaa irraa ol dubbachaa jiran jechuudha. Ameerikaan hojjettoota federaalaa dipaartimentii adda addaa irraa yoo xiqqaatan 140 akka yeroo gabaabduu keessatti hojiirra gaggeessuu barbaaddu miidiyaaleen adda addaa ni ibsan. Keessaafuu Department of Agriculture irraa nama 6,000 yoo ta'u gama kaaniin Department of Veteran Affairs irraa nama 90,000 akkasitti Department of Human Service irraas yoo xiqqaate nama 30,000 ol akka gadhiisuudhaaf fedhii qaban Ameerikaan miidiyaaleen adda addaa ni ibsan. Hojjettoota kanaas wanni hojiirraa ari'uu barbaadaniif takka warra gartee mootummaa ammaan tanaatii wajjin karaa tokkorra hin jirre jedhanii waan abdataniif gama kaaniin ammoo maallaqa mootummaadhaatu qisaasamu jira. Sanammoo hojiirraa uummata gaggeessinee maallaqa kana seef godhuu qabnaa yaada jedhan odeessaa jiran. Warri keessa beekuu kan biraa akka jedhanitti uummata hojiirraa gaggeessuun kun karaa biraatiin ikoonoomii irratti dhiibbaa ni fidaa jedhanii odeessaa jiran. Itti aanaan pirezidantii Ameerikaadhaa J.D. Vance fi akkasuma san haasawaan takkaa'uu mariin guddaan kan paarlaamaa Ameerikaadhaa Maayik Jaansan kan jedhamu isaanii haasawaa Doonaald Tiraamp kan eda inni godhe san booda dhaabbatanii wal isa hamachuu jiru viidiyoon sooshaal miidiyaa irra olii gad deemaa jira. Kunis akka gartee jedhanitti haati Maayik takkaa'u Maayikii isaan kan ifi kaanii jiran kan cufaa isaanii haasawaa isaanii itti fufanii. Wanni isaan achi gubbaarra jaan keessa
haasawni namtichaa aboo akka malee dheeraadha inumaatu gartee haasawa gartee nama raffisuu jaaniiti isaanii wal mareechu jiru miidiyaaleen adda addaa olii gad oofaa jiran. Biyyoonni Arabaa kan adda addaa biyya Ijiptitti guyyaa kaleedhaa marii godhanii mariin tunis waan Gaazaa irratti waan ta'eef propozaala Ijipti qopheessite san irratti walii galanii walgahii isaanii irraa akka xumuratan miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Walgahii tanarratti Ijipti akka jettutti nuti akkuma gartee Doonaald Tiraamp Gaazaa tana fudhatee tolchineeti bikka bashannanaa goona jedhee inni dubbachaa ture sanitti biyyoottan Arabaa akkasan godhuu qabanii yaada jiru dhiyeessaa jiran. Akka gartee propozaala biyya Ijipti kanatti yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 54 kan barbaachisuu jedhaniiti shalaganii jiran jechuu. Keessaafuu mootummaan Doonaald Tiraamp waan ammaan tana deemaa jiru kanarratti ilaamaan tanaa wanni dubbatan jirtu. Garuu akka gartee Doonaald Tiraamp amma dura dubbatetti propozaala warri Arabaa qopheessanii nu fidanis ni dhageeffannaa achi booda gartee murtii teenya murteessinaa yaada jiru amma dura dubbatee ture. Dhumarratti abbaan mana seeraa federaalaa kan Siyaatil Waashingtan jiru kan torbaan dabre egzeekitiiv ordarii Doonaald Tiraamp san akka homboltu godhe amma inumaatu gartee mootummaan Doonaald Tiraamp tuni ajajaan ani dabarse maaliif hojiirran oolchine yaada jiru akka gartee opiniyoon isaa keessatti barreesse miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Akka opiniyoonii jajjamaalitti wanni inni jedhe mootummaan tuni yaada mataa isaanii hojjechuu dhiisanii heera jala deemanii waan nuti dabarsine hojiirra yoo oolchan silaa irra gaariidha yaada jiru opiniyoon isaa kana keessa barreessee jira. Kana qofa otoo hin taanes gargaarsa qabatanii taa'u jiranii fi ummata baqataa warran gartee gargaarsa barbaadu kana akka yeroodhaan karaa itti deemuu qabanitti gaggeessan mootummaan hojiirra oolchuu qabdii yaada jiru opiniyoon isaa kana keessatti barreessee jira jedhan. Itti aansuudhaan jajjamaal Whitehead ajaja nuti dabarsine san akka hojiirra oolchu jiruu fi istaatasa isaa yeroodhaan naafidaadhaa jeeni looyeroota mootummaadhaa irratti ajaja dabarsuusaa oduun tuni ni ibsiti.